mataa dhukkubbii yookaan mataa bowwoo tu nu rakkise yeroo jedhan namoonni baay'een ni dhageenyaa jechuudha. Har'a mataa dhukkubbii fi furmaata isaa wajjin ilaalla. Mataa dhukkubbii maaltu fida? Furmaanni isaa immoo maalidha kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kun Dooktar Yoon Bashaanaati. Mana keessan teessanii waa'ee fayyaa keessaniif waa'ee fayyaa maatii keessanii karaa isin ittiin hubattaniif barattan waan ta'eef hamma dhumaatti na wajjin turuu hin dagatinaa isiniin jedha. Mataa dhukkubbiif furmaata isaa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Tokkoffaa irratti mataa dhukkubbii maaltu fida? Mataa dhukkubbii sababii maaliif dhufa? Inni lammaffaan immoo mataa dhukkubbii akkamitti yaalla? Furmaanni mataa dhukkubbii yookaan mataa bowwoo maalidha kan jedhu wal duukaa ilaallaa jechuudha. Tokkoffaa irratti mataa dhukkubbii maaltu nutti fida? Isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Maaltu fida mataa dhukkubbii? Sababiin mataa dhukkubbii maali? Sababiin mataa dhukkubbii maalidha? Moo mataa dhukkubbii lafaa keenya dhukkuba? Mataa dhukkubbiin lamatti irree ilaaluu dandeenya. Inni tokkoffaan primary headache, primary. Inni lammaffaan secondary headache. Kun sababa mataa dhukkubbiiti. Primary headache maalidha? Sababii maaliif dhufa? Secondary headache immoo maaltu fida? Sababii maaliif dhufa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Primary headache maalidha? Primary headache jechuun otoo dhukkubni jala hin jiraatiin sababii mataa dhukkubbii sanaa kan ta'e dhukkubni biraa otoo hin jiraatiin mataa dhukkubbiima jechuudha. Yookaan mataa bowwoo jechuudha. Dhukkubni mataa dhukkubbii sana fidee dhukkuba sana yaallu hin jiru. Garuu mataa dhukkubbiin yeroo yerootti nutti dhufee nu dhiphisa yookaan nu rakkisa hamma hojiirraa nu hambisutti. Hamma hojii keenya seeraan hojjechuu dadhabnutti. Hamma haasaan nu jibbisiisutti. Hamma ifa arguun nu jibbisiisutti mataa dhukkubbii nu dhukkubudha jechuudha. Primary headache. Primary headache yookaan dhukkubbiin biraa otoo jala hin jiraatiin mataa dhukkubbii nu dhukkubu iddoo afuritti illee ilaaluu dandeenya. Iddoo afur. Primary headache iddoo afuritti illee ilaaluu dandeenya. Iddoo afur. Inni tokkoffaan tension type of headache. Tension. Inni lammaffaan migraine. Inni sadaffaan cluster. Inni arfaffaan idiopathic jennee iddoo afuritti illee ilaaluu dandeenya jechuudha. Tension type of headache yookaan immoo sababa stressii hamaan yookaan dhiphina hamaan tenshinii hamaatiin mataa dhukkubbii dhufuu jechuudha. Persentii 60-80 uummanni addunyaa kanarraa mataa dhukkubbii kana bara jiraatan keessatti yeroo tokko 2-3 qabaachuu ni danda'u jechuudha. Mataa dhukkubbii baay'ee komanii ta'e tension type of headache. Sababii dhiphinaan stressii hamaan yaaddoo hamaa fi yaada baay'isuutiin mataa dhukkubbii nutti dhufudha jechuudha. Inni kun yookiin yeroo baay'ee hojii nutti baay'atee dhiphina hamaa keessa galu yeroo qorumsaa yeroo hirriba gahaa hin rafiin akkasumas immoo namoota yaangii ta'an irratti kan mul'atudha jechuudha. Inni gara biraan namoota anzaayitii stressii qaban irratti mataa dhukkubbii mul'atudha jechuudha. Inni kun tension type of headache. Mataa dhukkubbiin kun immoo mallattoon isaa maal fakkaata? Inni tokkoffaan mataa keenya walitti cimdiddi godhee nu qaba. Walitti nu qaba baay'ee. Baay'ee nu qaba. Pireejerii wayii kan nutti dhaga'amu. Mataan keenya nutti ulfaata baay'ee. Baay'ee kan nutti ulfaatu. Mataan keenya baay'ee kan nutti ulfaatudha. Inni gara biraanii mataa keenya guutummaa nu dhukkuba jechuudha. Hiree toon taane yeroo baay'ee guutummaa keessumattuu gara frontal naannoo kanatti kan nu dhukkuba. Gara adda keenyaatti baay'inaan kan nu dhukkuba yookaan kan nutti dhagahamudha jechuudha. Yeroo tokko maal faana wal qabata? Morma keenya dhukkubbii mormaa, dhukkubbii gatiitti akkasumas immoo yeroo mataa isaa xumurlee nu dhukkuba jechuudha. Mataa isaa akkanatti yeroo xumuru nu dhukkuba. Morma keenya yeroo xumuru nu dhukkuba. Even gatiitti yeroo xumuru nu dhukkuba jechuudha. Kana jechuun scalp, neck and shoulder tenderness qabaachuu danda'a. Inni kun tension type of headache jennee kan nuti waamnu jechuudha. Common type of headache baay'ee mataa dhukkubbii baay'ee komanii namoota baay'ee irratti kan mudatu persentii 60-80
akkasumas immoo mataa dhukkubbii yeroo dhiphinaa, yeroo istireesii yaada baay'isnu, yeroo qorumsi nutti baay'atu, akkasumas anzaayitii fi istireesii yeroo jiru mataa dhukkubbii dhufudha jechuudha. Tension type of headache jennee waamna jechuudha. Inni biraani maayigiriin yookaan maayigireenii jedhanii waamu namoonni. Maayigiriin type of headache'n yeroo baay'ee jeneetikii faana wal qabata. Jiinii faana jechuudha. Yoo abbaan keenya, harmeen keenya, obboleessa, obboleettiin qabaatan carraan qabaachuu keenya namoota harmeen isaanii, abbeen isaanii, obboleessa, obboleettiin isaanii hin qabne caalaa ol kaadha jechuudha. Carraan dhukkuba kanaan qabamuu keenya yookaan maayigiriin heedeekiitiin qabamuu keenya jechuudha. Malee waan abbaan keenya qabaateef nutis qabaanna jechuutu hin taane carraan ittiin qabamuu keenya ol kaadha. Yoo harmeen keenya, abbeen keenya, obboleessi keenya, obboleettiin keenya maayigiriin heedeekii qabaatanii jechuudha. Kanammoo mata dhukkubbii biraarraa akkamittiin adda baasna? Yeroo baay'ee gar tokkotti hiree kan nu dhukkubudha. Inna akka dhaata nama dhaatuutti jechuudha. Palsaayitiin yookaan troobing type of headache jedhama. Akka nama dhaatuutti hiree kan nu dhukkubu gara ija keenyaatti kan nu waraanu fi irra deddeebiidhaan kan dhufu mata dhukkubbii giddu galeessaa akka baay'ee hamaa ta'uu danda'a. Inni gara biraanii kan ol nu deddeebisu ta'uu danda'a. Ol kan nu deddeebisu. Ol nu jechuun ol nu deebisuun jiraachuu danda'a. Maayigiriin heedeekii irratti jechuudha. Inni gara biraanii ifa sodaachuu, ifni nu jibbisiisu, sagaleen namaa nu jibbisiisu, footofoobiyaa foobiyaa jedhama. Sagalee dhagahuun nu jibbisiisa, ifa arguun nu jibbisiisa. Namoonni kun maal filatu? Iddoo sagaleen hin jirree fi iddoo ifti hin jirre. Iddoo baay'ee callisaa fi dukkana ta'e filatu jechuudha. Yeroo isaanitti qabu mataa dhukkubbiin kun. Oduu namaa isaan jibbisiisaa. Ifa arguu isaan jibbisiisaa. Ol isaan jechuun jira. Ol isaan deebisuun jira. Mataa dhukkubbii hiree isaan dhukkubu. Kan isaan dhaatu. Akka palsaataayil taayip. Kan isaan dhaatudha. Mallattoo kana qabaachuu ni danda'u jechuudha. Maayigiriin heedeek. Abbeen isaanii yookaan harmeen isaanii immoo qabaachuu danda'u. Obboleessa obboleettii keessa qabaachuu danda'u jechuudha. Maayigiriin type of heedeekii kana jechuudha. Inni sadaffaan kilaaster. Kun immoo dhukkubbii baay'ee hamaadha. Pireedikiidha. Yeroo isaanitti dhufullee beeku namoonni kilaaster type of heedeekii qaban. Kilaaster inni sadaffaa. Tokkoffaa teenshinii type of heedeek, lammaffaa maayigiriin ilaalle, sadaffaa irratti immoo kilaaster. Inni kun 0.1% baay'ee persentii isaa gad bu'aadha. Garuu suusaayidaal heedeek jedhama. Yeroo namoonni baay'een yeroo isaanitti waan godhan illee hin beekani. Even pireedikiidha. Yeroo isaanitti ka'u beeku. Halkan isaanitti ka'a taanan halkan yeroo dhufu beeku jechuudha. Inni kun baay'ee hamaadha. Heedeekii biraa yookaan mataa dhukkubbii biraarraa kan adda baasu ija keenya baay'een waraana. Ija keenya tokko baay'ee ija keenya irratti baay'ee even ija tokko yeroo baay'ee xinneessu faayyuu jira jechuudha. Mataa dhukkubbiin kun baay'ee hamaadha baazawwee. Dhukkubbii baay'ee hamaadha. Kilaaster type of heedeekii. Yeroo isaanitti ka'ullee waan godhan hin beekan namoonni kun. Inni immoo kilaaster type of heedeek jedha. Naannoo ija keenya. Naannoo ija keenya keessumattuu naannoo ija keenyaa kan nutti dhagahamudha jechuudha. Maaltu kilaaster type of heedeek. Inni gara biraanii aayidopaatik jennee waamna. Inni kun sababiin isaa hin beekamu. Pilaas maayigiriinis miti, kilaasteris miti, tension type of heedeekis miti jechuudha. Aayidopaatik jennee kan waamnu jechuudha. Warri kuni arfanii tension type of heedeek, tension sababii dhiphinaan kan dhufu, mataa dhukkubbii sababii dhiphinaan dhufu. Inni biraan maayigiriin, inni sadaffaan kilaaster, inni arfaffaan immoo aayidopaatik jennee kan waamnu. Warri kun arfan isaanii piraayimerii heedeek jedhamu. Sababiin mataa dhukkubbii kana fide hin beekamu. Kanaaf mataa dhukkubbii kana yaaluudha fallisaa. Mataa dhukkubbiin kun immoo akkamitti yaalama? Waan nuyi gochuu qabnu mataa dhukkubbii kana hir'isuuf sirriitti bishaan dhuguu. Rehydration yookaan hydration. Inni gara biraan exercise gochuu. Inni gara biraan immoo antipain yookaan immoo mataa dhukkubbiif kan ta'an qorichoota kan akka parastaamolii, ibuprofen, diclofenac yookaan non-steroidal anti-inflammatory drug kan jedhaman, panadoolii akkasumas immoo even hakiimaan kan ajajamu qoricha biraas fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Akka prophylaxisittis akka treatmentittis jechuudha. Kan akka amitriptyline, fluoxetine, propranolol kan jedhamanii yeroo tokko propranolol fi akkasumas amitriptyline prophylaxisii maayigiriiniif kennamuu danda'u jechuudha.
akka preventive therapytti kennamuu danda'u jechuudha. Abortive therapy and preventive therapy kan jedhamu jira. Isa keessa galuu hin barbaadu. Inni kuni kan isin hubachuu qabdan asirratti yoo mataa dhukkubbii kana qabaanne mataa dhukkubbii gosa akkamiiti kan jedhu baruuf viidiyoo baay'ee nu gargaarudha jechuudha inni kun. Lammaffaan immoo tiriitimentii isaa akkamitti fudhachuu dandeenya kan jedhu hakiima keenya faana mari'achuutiin gosti isaa adda bahee yoo maayigiriinii ta'e immoo maayigiriinii sadarkaa qabaa mild, moderate and severe jedhamee jechuudha. Jechuun baay'ee salphaa, giddu galeessaa fi baay'ee hamaa jedhamee iddoo sadiitti qoodamaa jechuudha. Maayigiriinii yoo ta'e iyyuu. Isa kana hakiima keenya yookaan dooktara keenyatti adda baasaa. Erga adda baasee qoricha mata dhukkubbii sanaaf nu ta'u sadarkaa mata dhukkubbii sana irratti hundaa'ee gosa mata dhukkubbii sana irratti hundaa'ee hakiima keenyatti nuu kennaa jechuudha. Qoricha sana nuu barreessaa jechuudha. Akkasumas immoo wantoota nutti kaasan as much as possible avoid gochuu qabna jechuudha. Yeroo tokko maayigiriinii wantoonni nutti kaasan kan akka beela'uu, sochii gochuu, inni gara biraanii laayitii ampoolii yeroo tokko sadanilii gochuun fa'aa yeroo nutti kaasuu jira jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna ree? Iddoo caacataan jiru fa'aa kan mata dhukkubbii nutti kaasa jechuudha. Kanaaf mata dhukkubbii sana kan nutti kaasuu kan danda'an as much as possible hamma dandeessanitti ofirraa dhorkuu. Yoo hin dandeenye immoo mata dhukkubbiin sun yeroo nutti dhufu yerootiin qoricha isaaf barbaachisu sadarkaa fi gosa mata dhukkubbii sanarratti hundaa'ee kan kennamu seeraan fudhachuu. Qoricha yeroo tokko medication overuse headache kan jedhamullee jira jechuudha. Mata dhukkubbiin qoricha overii fayyadamuutiin kan dhufullee jira jechuudha. Isarraallee of qusachuu qabna jechuudha. Maal gochuu qabna ree? Qoricha isaaf ta'u mata dhukkubbii sanaaf kan ta'u hakiima keenya dooktara keenya mariisuun fudhachuu qabna jechuudha. Kun primary headache dha. Secondary headache no jechuun sababa kan qabu mata dhukkubbii sababa qabu yookaan dhukkubni mata dhukkubbii sana fide kan beekamu jechuudha. Inni kun secondary headache jedhama. Secondary headache maaltu fidaa? Infection fiduu danda'a. Infection jechuun jalqaba meningitis jennee kan waamnu. Fakkeenyaaf meningitisiin dhukkuba baay'ee fataalii hamaa ta'e yoo hin yaalamne 100% kan ajjeesu mata dhukkubbii fiduu danda'a jechuudha. Inni gara biraa infekshinoonni biraas. Meningitis jechuun infekshinii haguugguu sammuu jechuudha. Inni kun infekshinii baay'ee hamaadha. Mallattoo tokko biraa qabaachuu danda'a. Morma keenya nu qabu, ho'a qaamaa qabaachuu ni danda'a. Inni gara biraan agna urgufuu qabaachuu ni danda'a jechuudha. Inni kun infekshinii haguugguu sammuuti jechuudha. Inni biraan infekshiniin biroo baakteeriyaanis haa ta'u vaayirasiitiin kan dhufan fiduu danda'u mata dhukkubbii. Kan akka qufaa, utaalloo salphaa. Utaalloon illee mata dhukkubbii fiduu danda'a jechuudha. Inni gara biraanii taayifesiin mata dhukkubbii fiduu danda'a jechuudha. Inni gara biraanii infekshinii keessaa mata dhukkubbii kan fidu bireen absasiin fiduu danda'a jechuudha. Meningitisiin immoo gosa garaagaraatti dhufuu danda'a. Meningitis infekshinii haguugguu sammuu baakteeriyaan dhufuu danda'a, fangasiin dhufuu danda'a, vaayirasiin dhufuu danda'a, tiibiin dhufuu danda'a, wantoota garaagaraan dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti infekshiniin sammuus haa ta'u, haguugguu sammuus haa ta'u, akkasumas immoo infekshinii saayinesiis haa ta'u, saayinesiin illee mata dhukkubbii fida jechuudha. Kanaaf mata dhukkubbii kan fidan baay'eedha. Tarreessinee fixuu hin dandeenyu. Infekshinii baay'eetu mata dhukkubbii fida. Even nimooniyaan mata dhukkubbii fiduu danda'a. Kanaaf infekshiniin garaagaraa mata dhukkubbii fiduu danda'u jechuudha. Vaayirasiitiin haa dhufanii, baakteeriyaatiin haa dhufanii, fangasiitiin haa dhufanii, infekshinoon baay'een mata dhukkubbii fiduu danda'u jechuudha. Inni gara biraan infekshinii alatti wantoota hidda dhiigaa faana wal qabatan fakkeenyaaf kan akka istrookii fiduu danda'a jechuudha mata dhukkubbii. Inni gara biraanii mata dhukkubbii kan fidanii sammuu keessatti dhiigni sammuu keessatti dhiigu mata dhukkubbii fida. Mata dhukkubbii hama. Keessumattuu sabaariknoid heemorrhage jennee kan waamnu sammuu keessatti dhangala'uun dhukkubbii baay'ee hamaa ta'e fiduu danda'a jechuudha. Mata dhukkubbii jireenya keessan keessatti isin mudatee hin beeknetu isin mudata jechuudha. Wanti kun yoo isin mudate jechuudha. The worst headache in life jedhama jechuudha inni kun. Kanaaf yoo dhukkubbii hamaa kana dura hin qabne mata dhukkubbii hamaa yeroo tokkotti isin qabe yoo dhufe dhiigni sammuu keessatti dhangala'uu illee argisiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf hatattamaan mana yaalaa deemtanii ilaalamuu qabdu jechuudha.
Inni gara biraan mataa dhukkubbii kan fidu inni gara biraanii sammuu keessa rakkinni biraa yoo jiraate space occupying lesion dhiitoon tumariin yookaan dhiita'uun kaanseriin wantoonni tokko jiru jechuudha. Space occupying lesion jennee kan waamnu jechuudha. Warri kun mataa dhukkubbii fidu jechuudha. Warri kun immoo immeejingiitiin beekamu jechuudha. CT scaanii MRI ka'uutiin beekamu jechuudha. Kanaaf mataa dhukkubbii dhukkuba baay'eetu fida jechuudha. Dhukkuba salphaarraa haga dhukkubbii ulfaataatti. Garuu yeroo baay'ee namoota baay'ee kan rakkisu mataa dhukkubbii maaliiti? Mataa dhukkubbii primary headache dura kan dheerre jechuudha. Kan akka tension type of headache, migraine headache, cluster headache jennee kan waamnu isaantu namoota baay'ee irratti rakkina fida jechuudha. Kana jechuun jireenya isaanii jeeqaa, hojii isaanii jeeqaa, hojiirraa isaan hambisaa, boqonnaa isaan dhowwaa, mataa dhukkubbii primary headache jedhamutu namoota baay'ee jeeqaa jechuudha. Secondary type of headache yookaan mataa dhukkubbiin sababa qabu akkuma ammas eeree yoo taayifoodii ta'e taayifoodii sana yaaluutiin mataa dhukkubbiirra fayyuu dandeenya. Taayifisii yoo ta'es akkasuma jechuudha. Meninjaayitisii yoo ta'es meninjaayitis sana yookaan infekshinii sammuu sana tiriit gochuutiin fayyuu danda'a. Saayinesii yoo ta'e saayinesii sana tiriit gochuutiin fayyuu danda'ama jechuudha. Yoommoo space occupying lesion jiraate sammuu keessatti dhiiguu yoo jiraate sammuu keessa dhiita'uu yoo jiraate xixiin biraa yoo jiraate isa yaaluutiin mataa dhukkubbii sana balleessuu yookaan hir'isuun ni danda'ama jechuudha. Secondary type of headache. Secondary type of headache wantoota amma eere qofaa miti baasee mataa dhukkubbii kana kan fidan. Mataa dhukkubbii kan fidu baay'eedha jechuudha. Wantoota eereen alatti illee wantoonni biraa mataa dhukkubbii fidu jechuudha. Beela'uun illee mataa dhukkubbii fiduu danda'a. Sababiin isaa sammuun keenya gulukoosii irratti dippeendii ta'ee waan hojjetuuf jechuudha. Kanaaf mataa dhukkubbiin dhukkuba garaagaraatiin dhufa. Secondary headache jennee kan waamnu jechuudha. Primary headache immoo wantoota nama tarreessedha jechuudha. Treatmentiin isaa akkuma nama isinitti hime lifestyle modification irraa wantoota nutti kaasan baruurraa qoricha fudhachuurraa bishaan gahaa fudhachuurraa exercise gochuurraa darbee hamma dhukkuba jala jiru treat gochuuttidha jechuudha. Isinii galee miti primary headache yoo ta'e maal gochuu qabna? Isin dura isinii eere jechuudha. Primary headache irratti maal gochuu qabna? Kan akka tension type of headache, migraine headache, cluster type of headache jennee kan waamnu isaaniin maal gochuu qabna? Bishaan gahaa fudhachuu, sochii qaamaa gochuu, wantoota nutti kaasan avoid gochuu, hir'isuu, dhabamsiisuu yoo dandeenye. Yoo sana darbe qoricha fudhachuu. Qoricha immoo ogeessa fayyaa faana mari'annee fudhanne gaariidha jechuudha. Qoricha akkamitti immoo fudhatamaa sila isinii eereera jechuudha. Secondary yoo ta'e immoo sababa mataa dhukkubbii sana fide treat gochuudha jechuudha. Yaaluudha jechuudha. Waan jalarraa mataa dhukkubbii sana fide treat gochuun mataa dhukkubbiirraa fayyuun ni danda'ama jechuudha. Waan na dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa. Waan isiniin gallee koomentii irratti naaf barreessaa. Yoo jaallattan subscribe godhaa, share gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.